Sinargine dullumni kan sinargine yaa Waaqayyo ifnis dukkanni bira hin jiru akkuma jedhame Waaqa bara baraan ulfina maqaa isaatii eeggatee jiraatu ol jettee teessoo irra kan dhaabattuuf gaariif garraamii qulqulluu mudaa hin qabne leencicha Yihuudaa Waaqa bara baroota keessatti gooftummaan sitti kennamee jiruu fi ulfina maqaa keetii eeggattee dhaabattu si galateeffannaa si eebbifnaa si kabajannaa olol si qabnaa maqaa keef galata laannaa galatoomi siin jennaa maqaa qulqulluu isa jedhan ergamoonni biyya Waaqa dachaanii kan si ulfeessan nus itti dabalamnee si galateeffannaa maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoos nama Naazreetiin baraa amma bara baraatti galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo lolli tureera gidiraan garagaraa abaarsi tureera dhukkubi tureera jeequmsi tureera miidhamni tureera obboloonni kun garuu mana ormaa keessa dhaabbatanii hojii hamaa otoo hojjetanii etuu ittiin tolin etuu hin boqotin etuu hin gammadin wanti baay'een etuu isaan loluu etuu dhiphatanii etuu aaranii etuu jeeqamanii etuu karaan tokko hin jiraatin lafa namni lubbuu isaatiin ofii isaatiif jiraachuun itti ulfaatu keessatti Waaqayyo na gargaareera harka koos na qabeera Waaqayyo na gargaareera ayyaana isaas na baay'iseera jedhanii fuula kee galataaf gammachuun dhaabbatanii si ulfeessaa kan jiran kanaaf galata qabda maqaa qulqullicha mudaa hin qabne gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bara amma bara baraatti galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ulfaadhu si haa galatu ulfaadhu sitti haa tolu ulfaadhu eebbifami ulfaadhu waa'ee sagantaa guyyoota kana turan hundumaaf guyyoota yaa Waaqayyo dabarsine kana keessatti torban darbe kana keessatti etuu nu biraa hin hafin ayyaana kee nu baay'iftee yaa Waaqayyo gooftaa dadhabaa jabeessitee wal dhalaa hirkiftee yaa Waaqayyo cubbamaa qulqulleessitee dhukkubsataa fayyiftee shidhaa cubbuuf seexanaa sansalata isaa hiiktee kukkuttee warra galataa nu gooteetta siif qabna galata maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin daddabalee bara baraan ammallee galanni siif haa ta'u. Egaa yaa Waaqayyo saba kana akka gargaartu ayyaanni kee ilmaan kanaaf akka baay'atu ulaan bantii Waaqa akka saba kanarratti banamuuf sin kadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin manni saba kee haa eebbifamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sammuun qalbiin jiruuf jireenyi obboloota kanaa haa eebbifamu waldoonni kiristiyaanaa kun garatti deemtanitti garatti deddeebitanitti obboloonni as keessa turtan kun Waaqayyoon sodaatanii obboloota keessan kabajanii fuula Waaqayyootti gadi jettanii hojii isiitti kenname hojjechaa kan turtan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin eebbi Waaqarraa eebbi Abrahaam eebbi Yisihaaq eebbi Yaaqoob bara baraan jireenya mana keessa irraa ta'u eebbi abbootaa isin haa qaqqabu bara kana milkaa'aa hojjedhaa milkaa'aa tajaajilaa milkaa'aa hiikamaa dhibeef dhukkubatti hiikamaa waan hojjettanitti Waaqayyo ija isinii godhu kaata karaa keessanii Waaqayyo haa dhaga'u isiniifis haa deebisu maqaa Iyesuus Kiristoosiin eebbi bantii Waaqarraa isin haa argatu humna dhiiga ilma Waaqayyootiin eebbi bantii Waaqarraa mana keessan haa argatu eebbi bantii Waaqarraa jiruuf jireenya keessan haa argatu mo'aa humna maqaa Yesuus Kiristoosiin mo'adhaa waan isin caale caalaa shidhaa jiru kutaa ba'a waanjoo salphina kutaa ba'a dheekkamsa seexanaa mo'adhaa bara kana balbala aaraatti ce'a dhiiga Yesuus Kiristoosiin kun isin gubbaatti ta'eera isinirratti ta'eera maqaa Yesuusiin isinirratti ta'eera maqaa Yesuusiin eebbi haaraan isin haa argatu humni haaraan isin haa argatu boqonnaa haaraan isin haa argatu ayyaanni biyya Waaqarraa isin haa argatu mo'adhaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiikamaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galataan dhaabadhaa galataan dhaabadhaa galataan dhaabadhaa ilaa galataan dhaabadhaa nami galataaf dhaabatu as keessaa yaa'u barri bara galataa isiniif haa ta'u barri 2016 etuu dhaloonni garagara dhabanii
etu dhaloonni humna dhabanii maqaa gooftaa Yesuusiin bara galataa isiniifatu. Hiikamaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hiikamaa dhiiga ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin. Maatiin keessan, manni keessan, qeen keessan, qabeenyi keessan, hafuurri keessan fayyina guddaa keessatti dhangala'u. Humni maqaa Yesuus talillee biyya Waaqaa sana argatu barana. Waaqayyo waan kana gooteef si haa galatu. Yaa abbaa koo isin kadha. Bara kana keessa abaarsaaf kan ka'e, lola baatee kan ka'e, billaa qaratee kan ka'e, rakkisaan, ari'ataan, ajjeesaan, lubbu bal'eessaan, dhiiga dhangalaasaan, humna dukkanaaf humna du'aa baatee olii gadi fiigu, billaa luqqifatee dhaloota kukkutuuf cicciruuf kakaatu, nagaa namaa kan nyaatu, fayyaa namaa kan nyaatu, ajjeesaa kan ta'e ilmi baneessichaa, luuseraan ga'uun isaa hojiin badii, humni xonqolaaf xibaaraa tolchi digimtii moorri dhiiga ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bakka jiru hundumaatti kan barbadaa'aa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan barbadaa'aa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin kan barbadaa'aa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin kan barbadaa'aa ta'u. Biyya kana keessa labuudhaan dhiiga dhangalaasaa kan jiran, lafee caccabsaa kan jiran, lola banaa kan jiran, ari'annaa guddaa uumaa kan jiran, dhaloota bal'eessaaf mancaatii gargaraa gochaa kan jiran, keessuma dachee kana dachee Itoophiyaa irraa furri kun bara kana billaa keetiin kan rukutame haa ta'u. Araarri lafa kanatti, araarri qilleensaatti, araarri biqilaa dhala namaatti, araarri biqilaa mukaatti, araarri burqituu galaanaatti, araarri biqila lafa keessaa ba'ee namni ijatti facaasee nyaachuuf eeggatu taatu. Maqaa Yesuus Kiristoos waldoolee kiristaanaatti, manneetii mootummaaf miti mootummaa keetti araarri waaqayyummaa kee haa dhufu. Harki kee haa dhufu yaa Waaqayyo. Biyya kana mil'adhu, dachee kana mil'adhu, qilleensa kana ilaali. Araarami qilleensa kanatti. Waaqayyo nutti araarami nu bira hin darbin. Waan kana gooteef si haa galatu. Waan nu dhageesseef ulfaadhu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo keessaan kutaa macaafa qulqulluu iddoo tokko dubbisee gara xumuraatti deema. Ergaa Phaawulos, ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 5 kaasee nama lakkoofsa 10 dubbisa. Ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 5 kaasee akkas jedha. Ammas dhama'uu hundumaan dhamaa, amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaa. Gaarummaa keessaan beekumsa agarsiisaa. Itti dabalaati immoo beekumsa keessaan of qabuu keessaan obsaan danda'uu keessaan nama jaalala, nama Waaqayyoo ta'uu keessan agarsiisaa. Nama Waaqayyoo ta'uu keessan immoo obboloota jaallachuu keessaan nama hundumaa jaallachuu agarsiisaa. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti warra dhimma baasan, warra ija godhatanis in taatu. Namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa butee hin ilaalle jaamaadhas. Inni cubbuu isaa isa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimma. Kana yoo gootan matumaa hin kuftan. Akkasitti mootummaa gooftaa keenya fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara baraa sanatti galuun isiniif kennama jedha. Waaqayyoof bara baraan galanni guddaan haa ta'u. Waamamuu fi fo'amuu keessanitti jabaachuuf caalchaa dhimmaadha. Waamicha keetti caalchishii dhimmi, fo'amuuf keetti caalchishii dhimmi jedhee Waaqayyo daqiiqaa gabaabaa dubbii kana dubbadha. Waamamuu fi fo'amuu keetiif caalchishii dhimmi jedheen dubbadha. Caalchisanii dhimmu.
biyya lafaa kana keessatti namni yeroo jireenya jiraatu waan baay'ee caalchetti dhimmu qaba. Bara kana keessumaa dhalli namaa waan baay'ee caalchisetti dhimmuu qabu akka mataa isaatiitti kaawwateera. Yeroo baay'ee teessanii gaafa ilaaltan addunyaa kana keessatti sagalee Waaqayyoo kan nutti himeef dubbii Waaqayyoo kan nuun jedhe macaafni qulqulluun gadi fageenyaan kan nutti haaseef caalchisnee dhimmuu erga dhiifne turreerra. Dhaloonni isa kanaaf dhimmuu keessaa ba'eera. Maaliif dhimma ree namni caalaatti kan inni dhimmaa fi yeroo kamiif isatti waamame moo isatti waamamitti dhimman? Isatti fo'ame moo isatti hin fo'aminitti dhimman? Yennaa laallu namni isa waamichatti hin qabneef dhimma. Isa waamichatti hin qabne isa fo'amuutti hin qabneef dhimma guddaatti dhimmi hojjetan. Waanuma addunyaa kana keessatti bineensis seexannis waanuma hin argame yookiin beekumsa hin taaneef dhimmeetti fiige. Wanti kun innaa teenya gadi qofforree ilaalle waan baay'ee of keessaa qaba. Garuu achi hin naqu. Karaa baay'eetti nu geessuu danda'a. Har'a maaliif dhimmaa hidhee gooftaan lubbuu keenyaaf hin dhimminaa amma nu har'a. Jireenya bara baraatti galuudhaaf mootummaa Waaqayyoof dhimmaa jiraa namni. Fo'amuusaaf waamamuusaaf dhimmaa jiraa. Dhuguma namni lubbuu isaatiif hin dhimmaa'oo. Namni waamichi isaatiif hin dhimmaa'oo. Namni fo'amuu isaatiif dhimmee hojjetaa jira har'a. Waldaa kiristiyaanaa maaliif dhimmaa jirti? Waamicha Kiristoos ishee waame. Hojjettoonni tajaajiltoonni maaliif dhimmaa jirra? Waamicha Kiristoos nu waamee fi dhuguma gatii Waaqayyo nutti kenne kaffaluufi kan dhimmaa jirruuf. Baay'een namaa pirootokooliidhaaf dhimma. Baay'een namaa hinaaffaa seexanni isa keessa kaa'e raawwachuuf dhimmee hojjetaa jira. Baay'een namaa qooda jaallachuu jibbatti fiigee jibbuudhaaf dhama'aa jira. Baay'een namaa macaafa qulqulluu irratti kan nun barsiifnee fi Waaqayyo Kiristoosiin kan nutti agarsiifne hojjechuuf raawwatee fiigee dhimmaa jira. Beekamtii argachuudhaaf, maqaa moggaafachuudhaaf, cimuudhaaf, akka nama tokkootti waan lafa kana irratti hafuuf kan nuyi fiigaa jirru, kan nuyi dhamaa jirru. Kana keessaa Waaqayyo qabaare. Kana keessaa Kiristoos qabaare. Kana keessaa jiraare Waaqayyo. Lakkoofsa isheen irraa kaafnee gaafa dubbifnu ammas dhama'uu hundumaan dhama'aa jira. Dhama'uu hundumaan yeroo akka jedhu waan hundumaatiin akka namni biyya lafarraa dhama'u baay'ee beekamaadha. Garuu inni nu caalaatti dhama'uu fi qabnu isa kami? Hidheetu gara qabxiilli torba dana keessaa ka'a. Amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaa jedha. Maal qabdan? Amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaa. Amantii keessan kana gaarummaadhaan agarsiisaa jedha. Amantii qabaa namni yoo amantii qabaate garuu gaarummaadhaan agarsiisuu danda'a ammoo. Moo foon isaatiin moo irree jabina isaatiin maaliin agarsiisaa irra? Dhama'uu hundumaan dhama'a hidheetu amantii keessa amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaa jedha. Gaarummaadhaan amantii gaarummaadhaan agarsiisaa. Kana duwwaa jedhe miti. Gaarummaa keessan beekumsa agarsiisaa. Gaarummaa keessaan immoo beekumsa agarsiisaa. Yeroo gaarummaa namatti agarsiiftan beekumsa keessan agarsiisaa. Hubannaa keessan agarsiisaa. Jaallachuu waan qajeelaa ta'e beekumsa qabdan ittiin nama gaarummaa gochaa jirtan sanan beekumsa keessan namatti agarsiisaa. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabu. Yeroo beekumsa keessan namatti agarsiiftanii of qabuus itti agarsiisaa.
nama tokkotti amantii keenyaan gaarummaa agarsiifne gaarummaa keenyaan immoo beekumsa agarsiifne beekumsa keenyaan immoo of qabuutti agarsiisuu akka dandeenyu nutti hin goonaa nuyi kan namaaf kanan goonaa amantii keenyaan gaarummaa namatti agarsiifna gaarummaa keenyaan beekumsa namatti agarsiifna beekumsa keessaan immoo of qabuu namatti agarsiifna nuyi hin goonaa kan of qabu yeroo namatti waa hojjennu arraba keenya eeggachaa sammuu keenya eeggachaa yeroo tajaajilu yaada keenya eeggachaa laphee keenya eeggachaa of eeggannoo guddaadhaan hin tajaajilla yeroo mataa waan waaqayyo tolu gochuudhaaf hin goona of qabuu keessaan obsaan danda'u of qabuu keessaan immoo obsaan danda'u obsaan nama tokko danda'u obsaan dhaloota danda'u obsaan gatiitti ballachuu saggoo qabaachuu gaarummaa agarsiisuun ikkoo gatiitti qabaachuu qaba nama tokkotti gaarummaa agarsiifne yoo ta'e nama tokkoof dhimmine yoo ta'e jireenya bara baraatiif haala duree mijeeffachaa irra waan ta'eef obsaan ikkoo obsi ikkoo bara kana jira qabna gatiitti isaa qabna nama ittiin danda'uudhaaf kana agarsiisaa obsaan danda'u keessaan nama waaqayyoo ta'uu keessan agarsiisa yeroo obsaan dandeenyu immoo nama waaqayyoo ta'uu keenya agarsiisa yeroo obsaan dhaabannu immoo nama waaqayyoo ta'uu keenyatu nuu mirkana ilaa nama kana obsee dhaabata ilaa nama kana obsitee dhaabatti akka ishee amantii isheen qabdu mee amantiin ni qabame baay'ee nama ajaa'iba gaarummaan agarsiisu mee gaarummaa isheen agarsiiftu mee baay'ee nama dhiba beekumsa qabu dubbii waaqayyootti dubbii waaqayyoo kanaaf beekumsa guddaa qabdi waan baay'ee irraa baradheera kana duwwaa itteeyyu of qabuun attamitti irraa argama foonshee foonsaa qabatee dubbiitti nuu qabattee dhaabatti kana duwwaa dheettee obsa qaba namni kun obsa qabdi maal kana irra kana duwwaa dheetteera kana keessaan immoo nama waaqayyootu guddaadha obsitee dhaabatee nama waaqayyootiin illakkaa dhaloonni dhaabate bara keenya irraa kana hojii akkasii hojjechuu dandeenya irraa caalchifnee kan nuyi fiignuuf maallaata buqqisuu koffisuu ajjeesuu cabsuu qooda nama waaqayyoo ta'u immoo nama biraa ta'utti fiigna bara keenya irraa nama waaqayyoo ta'uu keessaan obboloota jaallachuu nama waaqayyoo yeroo taanu gaa obboloota kana immoo jaalladha nama hundumaa kana immoo jaalladha zariin etoo addan baasin qomoon etoo addan baasin qabeenyaan etoo addan baasin jireenyaan etoo adda hin baasin bifaan etoo adda hin baasin qaama guutuu hir'una etoo adda hin baasin maal goonare hin jaallannaga namni waaqayyoo bu'aadha namni waaqayyoofis namaafis bu'aadha waan ta'e jaalala agarsiisa obboloota jaallata macaafa faarfannaa boqonnaa 137 lakkoofsa tokkonnaa kaafne obboloonni wal jaallachuu attam namatti tola wal bira jiraachuun baay'ee gaariidha jedheetu achitti waan baay'ee urgaatu jire dibata urgaa isa mataa Aaroon irraa gara areeda isaatti gadi yaa'utu achitti argama fooliin qabutu achi jire lafa jaalalli jiru afurri qulqulluun jira lafa jaalalli jiru nagaa jira nama waaqayyo gaafataan obboloota jaallachuu keenyatu jira obboloota jaallachuu keessan nama hundumaa jaallachuu agarsiisa nama hundumaa jaallachuu agarsiisa wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuutti warra dhimma baasan warra ija godhatan isin taatu wanti kun hundumtuu sirraa raawwannaa waan sadii raawwattaatu wanti kun hundumtuu sirraa mul'annaan wantoota kanatu sirratti raawwatama maal faatu raawwatama gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuutti warra dhimma baasan warra ija godhatanis in taatu Yesuus Kiristoosin beektu warra dhimma baasan taatu warra ija godhatan taatu Yesuus Kiristoosin beektu warra dhimma baasan immoo jedhamtu warra ija godhatan immoo taatu yoo maalte yoo wanti kun hundumtuu sirraa raawwate argame
Namni garuu kana keessaa hin qabne, namni garuu kana hojjenne, namni garuu kanatti bu'aan buufne, namni garuu kana keessa hin jiraanne, namni garuu kana keessa hin jirre, namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo tokko nama ofirraa butee hin ilaalleedha. Lama nama jaamaadha. Sadii inni cubbuu isaa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati. Nama waa ofirraa butee hin ilaalleedha. Waan nama gadi sararee dubbadhe macaafa qulqulluurra kana keessaa namni hin qabne nama waa ofirraa butee hin ilaalle. Nama ofirraa waa achi butee hin ilaalle. Sammuu isaa yaada isaa banee namachi waa ofirraa butee hin ilaalle. Namni akkasii jaamaadhas jedheetu inni nama cubbuu isaatti hin qulleeffamne, cubbuu isaatti qulleeffamuu nama hin beeknedha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni Waaqayyoo naaf isiniif haa baay'atu. Hedheetu lakkoofsi 10. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessaniif fo'amuu keessanitti jabaachuudhaaf caalchaa dhimma. Egaa obbolootiin waldaa keessatti deebitan sagalee kanarra dhaabadhaati. Dhimma mana Waaqayyoof hojjechuudhaaf dhimma. Maqaa moggaafachuuf miti. Sinii galee maqaa moggaafannee waan biraa ta'uudhaaf miti. Beekamtii namni nuu kennu kibirii biraa argachuudhaaf miti. Kanis nuyi dhimmi nuuf irra caalma. Namni wantoota sadii keessa dirqama darbuu qabaa warri beektota yeroo tokko nan dubbadha. Waan sadii keessa 3G wanti jedhamu jira. 3G and 6G wanti jedhamu jira. Wanta kana kee darbuu qabaa jedhu. 3G isa jedhamu kanatu dursu. 3G'n girly, glory and God, gold jedhu. Wantoota kana keessa darbuu qaba. Maa jechuudha guys warra jedhaman hiriyaa foonii 3G'n hirijiidhaan kan waan ta'eef akka jedhu. Kanaaf isa kana bira darbuu qaba. Jaalala foonii, jaalala namummaa foonii dhiirummaaf dubartummaa bira darbuu qaba. Yoo kanatti kufuudhaa baate namni tokko tajaajilaan tokko namni Waaqayyoo tokko kanatti hin kufne yoo ta'e baay'ee cimaadha. Maaltummoo isa eeggata kanatti hin kufne yoo ta'e birrii gooldii sana isatti immoo deemaa inni immoo bakka humna isaa ol itti dhufee kana bira namoonni baay'een jaalala saalaa biratti kufu. Namoonni baay'een immoo isa darbanii dhufanii maal biratti kufu? Birrii biratti kufu. Qarshiin biratti bakka deemanii manichi achitti taphachuu. Kana bira darbinaan jaalala sana bira darbinaan saalaa sana darbanii jaalala birrii qabeenyaa kana darbinaanii wanti sadaffaarratti baay'ee ulfaataa ta'e tokko dhufu. Maa inni immoo giloorii jedhan sana ulfina kabaja. Inni kun immoo guddaa namoonni hoo abeet dinqii maaloo keenya maqaan irraa baay'eedha waan ta'eef. Habaluu cimaadha gudbaasuma ati moo ishee moo inni moo hedhe namoonni gaafa nama cimsee ol nama fuudha. Kana bira immoo darbuun ulfaata. Dubbiin isaa dubbiin ishee dubbii Waaqayyoo fakkaate macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Heroodis dubbiin dubbatu dubbii Waaqayyoo fakkaatanii gaafa sana of tuulummaadhaan ol tuulanii gubbaa Waaqaatiin ga'uu barbaadan Waaqayyo ergamaa isaatti ergi raammoo tokkoon isa heddeedha. Raammoo tokkotu miilli isaa ciniin isa nanna isaa ciniine kanumaan tortoree barcumarraa kufee lafa dha'e. Ulfina Waaqayyootti gaafa bu'u namni tortoree kufa. Kanaaf waamamuu keessaniif obbolooti kun akka jabaattan isinii jechuun barbaada. Waldaa kee jirtan keetti waamicha keessan kabajaa. Waamicha Waaqayyoo si waame kabajaa. Namni kamiyyuu waamichatu irra jira. Namni baay'ee yeroo baay'ee akkeedhu ani waamicha hin qabu. Waamicha hin qabdu taanaan immoo Kiristoositti waamamneeti. Namni Kiristoositti waame kamiyyuu waamicha qaba. Namni Kiristoositti waame kamiyyuu mucaa Waaqayyoo kan ta'e kan waamicha Waaqayyoo isa waame qaba. Hojii Waaqayyoo keessaa ga'ee nama qabudha. Dhiigaa foon Kiristoosiin kan fudhate hafuura qulqulluudhaan kan dibame akkuma kana bishaaniif hafuura qulqulluutti kan cuuphame inni waamicha qaba. Waamameera jechuudha. Obboloota nana waan waamamtan sana beekaa. Hojii hojjettan sana beekaa. Tajaajila gootan sana beekaa. Waan dhamaataniif sana beekaa. Ayyaanni Waaqayyoo bara baraan jireenya keenya wajjin haa ta'u. Egaa jabaannee
dhaabachuu jabaannee hojjechuu jabaannee fuula waaqayyoo turu jabaannee waan waaqayyo nutti kenne keessaa cimnee dhaabachuu nurra jira. Jabaannee hojii waaqayyo dhimnee hojjechuutu nurra jira. Dhimminee hojii waaqayyo hojjechuu, dhimminee fuula waaqayyoo turuutu nurra jira. Lakkoofsa boqonnaa isa duraatti isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irraa 4 kaasanii dubbisa keedha. Isaan dubbii dhugaa dhaga'u irra garagalanii gara mammaaksaa amantiitti goraniiru. In goru ati garuu waan hundumaatti gara itti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu. Hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu. Hojiitti ergamte guutummaatti raawwadhu jedha. Namoonni bara kana dubbii waaqayyoo gara mammaaksaa amantiitti hin godhu. Isumayyuu lakkoofsi 3 akkeedha. Barritti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Barsiisa sirriin barbaadu bara kana. Bara sanas akka hawwaa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti sassaabbatu. Bara keenya irraa kun taa'eera. Waanuma gurra isaatti tolu barbaada namni. Ilabaa edii kana edii ameen jedhii ceeteetta dabarteetta guddatteetta makiinaa bitteetta mana ijaarteetta fooqii bitteetta biyya labaateetta biyya hambaa kee naannofteetta xiyyaaratti ejjetteetta rasiitii kutatteetta. Mee morcuma kana baadhu naanna'ii waan gurra isaaniitti tolu waan akkasii duwwaa barbaadu. Bara har'aa keessa dhaloota deebii kan jedhu sagaleen dubbatamaa yeroo hin jiru. Cubbuu keetti qulqullaa'ii of qulleessi kan jedhu hin jiru. Dhaabadhu of ilaali kan jedhu barsiisee akkasii raawwatee hafeera. Namis kana hin jaallatu. Sinii galee. Waldaa kiristaanaa keessatti gocha gooteef baay'ee akkiteetti cubbuu gooteetti irraa deebii kan jedhu barsiisee akkasii hafeera. Mootummaa waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keetti gedderadhu. Araara godhi nama araaramtetti yoo kana ta'uudhaa baatte dhuguman hin buuta macaafni qulqulluun dhuguman sitti hin faradama firdii bara baraa jala jirta abidda bara baraa keessa hin buuta lubbuun kee hin gubatti foonni kee hin tortorti waaqayyoon hin dhabdaa deebii kanarraa kan jiru raawwatee lallabni akkasii bara baraan turee adda dhaabate. Kanaafi nama cubbuu laaqaa ooleen hin ceeta waan jennuuf cubbuusaa laaqaan hin ceedhan. Nama jibbuuni nama guddaadhaati nama attamii ta'e waan jennuuf kaleessa nama lama jibbe yoo ta'e boor immoo nama 5 jibba bakka jibbituu ta'a hamattuu ta'an hundumti keenya iyyuu wal caaluu dinneerreedha macaafni qulqulluun. Hafuurri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqarraa naaf isinii wajjin haa ta'u. Ati garuu garatti gortu beeki. Namoonni mammaaksatti deebi'u ati garuu garatti gortu beeki. Waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota Kiristoos hin beekan gidduutti irraa shiibanneerra naafanneerra duunneerra jaamneerra. Garasitti amma jaamaadha dhaloonni akkasiidha. Waaqayyo hafuurri qulqulluun anaaf isiniif ayyaana isaa haa baay'isu. Waldoota kiristaanaa torban gara waldaa Efesoon keessatti barreeffame sanaaf kenne mul'ata Yohaannis keessatti naa dubbiftan waldaa Laadooqiyaa kan jedhamtuuni ati garuu jedha ani garuu hojii kee beeka ati jedha bu'aa yookiin diilallaa ta'uu diddeedha. Ati bu'aa yookiin diilallaa utuu taate ta'e sii wayya tureedha. Amma guru ati bu'aa yookiin diilallaa waan hin ta'iniif akka nama bishaan bu'aa yookiin diilallaa afaan isaa keessaa tufuutti anis afaan koo keessaa si tufuufan jira. Maa jechuudha jennaan ati ani geessifadheerettaa deegaadha moodhaate. Ani qoricha nagadeettaa jaamaadha moodhaate. Ati suufii babbeessaa qulqulluu gurgurtee biyya lafa laadheettaa kan akka kee qullaa dhaabatuuf qullaan immoo hin jiru. Ati qullaan kottu gara koo qoricha janarraa bitadhu. Uwayyaasnarraa bitadhu. Kottu sin gargaara. Garuu ammeedha hojii kee kufteetta waan ta'eef ati kufteetta gara yaada garaa keetti gaddarannatti deebi'eedha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni waaqayyoo naaf isiniif baay'atu. Laadooqiyaa keessaa Laadooqiyaan magaalaan Laadoq jedhamtu kun magaalaa Efesoon guddicha irraatii kiiloomeetira 8 fagaatti. Bishaan tuubboo keessa yaa'etu gara sanatti gadi deema. Yeroo adeemu ba'arra irti waan ta'eef aduun baay'ee ba'a tuubboo sanatti. Baay'ee itti ba'a. Kanarra maaltu ta'a? Tuubboon suni baay'ee hinoo'a ganama bariidhaan. Hinoo'a yeroo bishaan achi keessa yaa'u maal ta'a? Yeroo waraabbachuu dhaqan warri Laadooqiyaadha. Yeroo bishaan waraabbachuu dhaqan bishaan sun maal ta'e ta'a? Ho'aatti yookiin diilillaan ta'u yookiin ho'aan bu'aa ta'a. Kanaafi
Laadoqiyaan kana beeku jechuudha. Bishaanichi waraabachuu yeroo dhaqan kana beeku jechuudha. Baay'ee isaan dhiphisa. Bishaan kana dhuguun hin rakkatu. Hin tuufu afaan isaanii keessa. Hif too eeggattuuf afaan isaanii keessa. Seenaan akkeedha. Kanaafi laadoqiyaa kee kana duwwaayyuu mootuu hin ta'in seentar bizinesii yookiin immoo baankii seentiraal bizinesiidha birii laadoqiyaa. Baankii guddaan addunyaadhaaf qarshii liqeessu achi keessa jira. Faabirikaa beekaman industirii beekaman suufii gurraacha babbareedaa biyya faranjiitti ergu achi keessa jira. Kaduwwaatu hin ta'in qoricha ijaa yookiin immoo baay'ee beekamtii guddaa kan qabu. Mana barumsaa beekamaa ija irratti hojjetti. Mana qorichaa guddaa qabdi kan ijaa. Qorichi ijaa biyya sana namni haqee bitata. Garuu waaqayyo yeroo ishee komate waan isheen qabdeen ishee komate. Ateedhe seentiraal bizinesiidha baankii guddaa achi keessa jira. Ati garuu hin qabdu yeettiidhaaf furatte. Wayyaa suufii gurgurtaa. Garuu jedhe ati waan tokkoyyuu hin qabdu qullaa dhaabatte. Kana duwwaattiin hin jenne waaqayyo. Ateedhe wanta hojjettu hundumtuu baay'ee nama gaddisiise. Hafuurri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos naaf isiniif baay'atu. Waldaan immoo keessan har'a argitu namoonni waa isaan dhimmaniif har'ayyu. Namni waan biyya lafaa argachuu dhimmaa irraa waan waaqayyo irraanfateera jechuudha. Kanaaf akka dhimmine hojii waaqayyo hojjennuuf waaqayyo ayyaana isaa anaaf isiniif baay'isu. Buloota nana harki waaqayyo isin duukaa haa dhaabatu. Dibati waaqayyo hunda keenya duukaa haa dhaabatu. Sagalee waaqayyo keessaa kutaa macaafa qulqulluu iddoo tokko dubbisee nan xumura. Efesoon boqonnaa 5:15 akkeedha. Egaa attamitti akka deddeebitan leelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'in ittiin jiraatinaa. Haleelaa ilaalladhaa. Warra ogeessotaa ta'a ilaalladhaa jiraadhaa. Akka ittiin taa'e. Boqonnaa 6 lakkoofsi koo irraa kaasee immoo akkeedha. Kana achi gooftaatti humna isaa isaan qabeessattis jabaadhaa. Haxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyo guutummaan guutuutti hidhadha. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii waa keessa biyya lafaa seerratan dukkana keessa jiru kana seerratan maccaa furaamminaa warra bantii waa keessa jiraatan wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaasatti mormuu akka ittiin qabu akka mi'a guutummaatti hidhattanii sanaanis lolatti jabaachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyo fudhadhaa. Lakkoofsi 14 egaa akka nama sabbataa hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummas akka maaddaa sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa. Akka nama kophee kaateettis wangeela nagaa fudhatanii lallabuudhaaf qophaa'aa. Kana hundumaa irrattis amantii gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyyaa isa hamaa sana warra boba'aa deeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee waaqayyo akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Ameen. Itti dabaluudhaan lakkoofsi 18 fi mata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuuttis dammaqaa obsaanis itti jabaadhaa. Warra waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Ani immoo dhoksaa wangeelaa ija jabinaa beeksisuuf yommuun afaan saaqqadhu dubbiin akkanaaf kennamutti anaafis kadhadhaa. Obboloota nana dubbii waaqayyo nama dubbadhe kun mana keessa irratti raawwatu. Jireenya keessa irratti raawwatu. Hafuurri gooftaa bara baraan isin duukaa haa ta'u. Nagaan dhuma hin qabne. Nagaan waaqayyo abbaa. Nagaan waaqayyo ilmaa. Nagaan waaqayyo hafuura qulqulluu bara baraan isin irratti haa ta'u. Mana keessan, jireenya keessan, hojii keessan, bara keessan waaqayyo haa eebbisu. Sagantaa konfiraansii kanaan eebbi guddaan isin haa argatu. Galateeffannaa guddaan isin irratti haa ta'u. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Sagalee kana keessatti of eegnee waldaa keenya jajjabeessuu, wal dubbisuu, waliin ka'achuu, wal jajjabeessuu, wal ijaaruu, wal tumsuu, waliin ka'achuu, lafa kuufnee wal kaasuu, wal bukkee dhaabachuu, wal qaqqabachuu akka dandeenyu na diraasiniin jedha. Namni tokko sin gidduudha yoo kufe, hafuuraa yoo kufe qabaa kaasaa, foonii yoo kufe waan dandeessan godhaa. Nami 50 nami 100 ituma birrii guddaa miti birrii 5 buuse nami 100 tokko ammam buusa 10 etuu buuse ammam namaa buusa rakkataan tokko sin gidduu jira yoo ta'e jabeessa gargaara waan gochaa turtan kalee godhaa waan gaarii hojjedhaa bara fokkisaa kana waan gaarii godhaa fuula waaqayyoo dhaabadhaa wal tumsaa wal kunuunsaa wal cimsaa waldaa keessatti galtan keessatti wali abboomamaa wal dhaga'aa paastoroota keessan
abbaa hafuuraa keessan, geggeessitoota keessan, koreewwan keessan dhaga'a. Abboomamaa hojii waaqayyoo hojjedha. Maqaa argachuuf isin hojjetina. Hojjettoonnis hundi keenya warri tajaajilullee maqaa argachuuf miti, ofirra dabarsuudhaaf miti. Dhugaa dubbadha akka goottan. Ofirra dabarsuuf miti obboloota kana kan gargaaru. Ofirra dabarsinee isaan gargaaruuf miti. Karaa adda addaa hamma nu danda'ame du'a keessaa baasuuf rakkina keetti bira dhaabachuudhaaf isaanin illee gargaarutu nurra jira. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqarraa hunduma keenyaaf haa baay'atu. Yeroo qabdeetti fayyadamuudhaan hojii waaqayyoo hojjechuutti qophaa'aa, cimaa, jabaadha. Warra fuula isaa hafanii, cimanii, jabaatanii, dhaabatanii fuula isaatti bu'aa buusan waaqayyo hunduma keenyaa taasisu. Ayyaanni waaqayyo gooftaa maccaa bara baraan isiniif haa baay'atu. Yaa waaqayyo si haa galatu. Waan amma ammaatti nu heddeef ulfaadhu. Ammas nu faana ta'i. Obboloota kana gargaari. Yeroo gara biyya isaatti waldaa isaatti deebi'an furri kee bara baraan isaan duukaa haa dhaabbatu. Nagaan kee isaanii wajjin haa ta'u. Waan qaqqabatteef, waan gargaarteef, waan eebbifteef sitti haa tolu. Ulfeeffame, kabajame maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiin. Ameen, ameen, ameen. Eebbifamaa, ulfaadhaa, kabajamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo gaarii